هاتو نقادا dadhabbiin namaas wareegamni qeerroos dararamni lammii Oromoos waan namaa barbaaduuf miti, waan namaa fudhachuuf miti, mirga namaa dhiibuuf miti, biyya namaatti abbaa ta'uuf miti, abbaa diinagdee ormaa ta'uuf miti. Kootittan bulaa abbaan biyya kootii anaa abbaa diinagdee kootii ta'uu qabaa. Ishiin kun dhugaa waaqati waan taateef qabsoo dhugaati, qabsoo haqaati. Wareegamni baay'een keessaa darbinu malee har'a immoo kana qaqqabnee yoo afaan guunnee laphee guutuun mari'annu bu'aadhuma keessan bu'aadhuma wareegamtootati, bu'aa qabsoo abbootiiti, qabsoo qeerroo keenyaa qarree keenyati, gootota Oromooti. Dhugaa dubbachuutti akkuma warri na dura dubbate dhimma biyya keenyaa dubbachuu dhiisatii baanee galuuf maas miidiyaallee dhaggeeffachuuf sagantaa ergaa Juhaar manarra jirutti dhaggeeffatanii caccabsanii meeshaa saamanii waan tokkicha kan dhaggeeffanne dhorkaa akka turan beekamaadha. Haa ta'uti baay'ee qabsoo darbine keessatti har'a gara tokkoon gammanne dhufaatii keessan malee isin komataa turree. Oromoo mee kibbaati, ala maccaati, ala ilmaan liiban maccaati. Haa ta'utii bakka nuu dhuftee komiin keenyas immoo waggantoota keenya ergaa dabarsinee turree. Kabajamaan pirezidantiin keenya dhufeet nuyi qitisuu hamboo nuun jedhu ani naannoo Diilallaan jiraadha. Feesbuukidhaan dhaga'uun dhabdu wareegama guddaadha qeerroo walisoo kan dabarse bilisummaadhaaf of kenneeti adda isaa rasaasatti kenneeti eenyumaa agaasii otoo hin sodaatin hudhee asitti rarraaseti. Dhugaan soba miti. Gaa'ila irratti du'eme qeerroo walisoo uffata adii uffattee gaa'ilaaf otoo deemtu asitti ajjeefte agaasiin. Abbaan mee otoo midhaan haammatuu du'e walisotti nutti taphatte wayyaaneen lafarra nu harkifte awwaala nu dhoowwite bineensaaf nu laatte allaattiin ija qeerroo fudhatte qeerroon ammayyaa haamuru qeerroon wancii haamuru qeerroon daawaa haamuru mee soba'oo ta'e dhugaadha. Haa ta'uti qabsaa'uun waan qabsaaniif san argachuuf arganne gar tokko dubbachuu dandeenyeerra, gaafachuu dandeenyeerra, walitti dhufuu dandeenyeerra. Haa ta'uti kibbi lixa shawaa akkuma jedhametti xiyyeeffannaa dhabe. Nan yaadadha Dr. Abiyyi gaafa Adaamatti jiddugaleessa industirii eebbisan waan isaan jedhan nan yaadadha. Ana na dhukkubeedha sammuu koo. Qabsoo tasgabbii qabu qabsaa'e qeerroonii Adaamaa qeerroon biraan wareegame seeraan ala ta'e jechuudha. Inni du'e seeraan ala ta'e jechuudha. Ilaa dhimma Finfinnee irratti waan ati dubbatte gurra nu jira. Iddasi waan namni dubbate immoo gurra nu jira. Nuti hiyyeessa siyaasatii miti, abbaa biyya kanaati. Abbaa adeemsa jechooleen maal akka ta'e nama hubatudha. Kana irrattis otoo of sirreessine Oromummaa keenya irtaa kennuu hin qabnu. Irtaan kennina Oromummaa. Irtaan ta'u Oromummaan. Irtaan ta'u. Abadan irtaan ta'u. Diqaalomuu hin barbaannu. Oromoon Oromoodha. Biyyi keenya aadaa qabna. Itti dhalanne Waaqan nuu kenne irratti nu uume. Kanaaf hunduu of beekee isinis ijjannoo keessan tokko qolchuu qabdu. Kibba lixa shawaa dhufe si ajaa'ibaan nati wareegamteef inni qeerroon du'eef har'a laafaa jira. Qeerroo kalee dirri isaa luqqa'e mataan isaa gurri isaa duude hirmaachisaa kibbi lixa shawaa gaggeessa kibba lixa shawaa. Hirmaachisaa dhimmas biyya isaatiitti. Inni hirmaachisa. Dhimma biyya isaatiitti yaada isaallee akka kennu naffeeramu. Hijaamaadhaan ilaalamu. Gaasuyyee jijjiiruun ittoo mi'eessu.
jijjiirama hundeetii kan nuti barbaannu hundee sammuu eenyummaa amantummaa ijjannoo quuqama kan kanaan wajji wal qabatee jijjiirama hundaa'ee abbaa biyyummaadhaan qabsaa'uudha kan nuti barbaannu. Dibaa miti kan barbaannu, suphaa miti kan barbaannu. Suphaa miti. Suphaan nuun ta'u suphaan. Jijjiirama dhugaa. Eenyu akka ta'e hin beekna waan taateef. Si ajaa'iba. Dhugaan sitti hima. Wagganaa kantiibaa magaala keenyatti isaan kun natti fakkaata. Ittaanaa kantiibaa qeerroo otoo goommaa gubduu duutee gumaan qabdu jedhe dilallaatti walitti nu qabe. Har'ammoo na bulchaa. Na bulchaar naa liqinfamuu dide qawwees narraa fudhatan waggaa 70tti xollaa ittis na erguuf murteessan anaaduuti muudama kooti seenadhaan irraa hafee mooddi silaa si fundurattuu fardaan nu taala ganaa nu taalchisa. Abdii qeerroo qabna waan taateef hin mo'anna. Abdiin qeerroo Oromoo jira waan taateef kabajamaa ilma keenya Johaar nu marsi nu gaafal rakkoon dhumaarra sitti feenee guyyaa tokkoon rakkoo amma sanaa baadhu bowwaafadhu jechuun barbaannu baay'eetu jira rakkoon. Si ajaa'ibaa biyya abbaa seenaa biyya laansoo alloo biyya moosaa tuqaa biyya garasuu biyya baalchaa baadhoo ijoolleme yuunivarsiitii kampaasii shawaa keessatti sabbataa fi goobana kan jalu manni baroomsaa jiraa hin jiru iddoo bira. Duubaa dhufee tamma yuunivarsiitiin meeqa iddoo biraatti baname nuti kampaasii taane. Seenaan nama gaafata waggantoonni keenya haa xiyyeeffatan hin jaalannaa qabsoon deemaa turan gaarii ture ammas ijjannoo isaanii hin jijjiirinii innaa sana dhaqan sanan fakkaatinii innaas garagaran kanan fakkaatinii ijjannoo isaanii haa sirreessanii deebi'aanu marsaa haa mari'annu wagganaan asiis jabaadha qeerroo wareegame barsii mariisisi dhimma biyya isaatii quuqama qaba hayyoota mariisisi beekuma qaba dhaabanii miti mee maastarsii qaba barateeti dhaaban miti kan muudame inni lafa jiru dhaabanii miti mee dhaaba miti sammuu qaba mariisisa isin ajaa'iba ilma koo anatu walitti qabaa manguddoo kibba lixa shawaatan asitti walitti qabee walisoo duubatti hafte gaafin illee mirgaa seera dhabe kottaa walii galla manguddoo kottaa abbootii qabeenyaa kottaa hayyoota yuunivarsiitii kottaa qeerroo kottaa jennee waltajjii uummanne wagganaa bakka bu'aa kennannee jiddu galeessa uumannee waan akkaataa itti nageenyaaf misooman hojjannu itti bulinnaa baafannee hoodhumee nu wagganiiti mootummaan jirta waan taateef siyaasa miti kuni biyya guddisuudha nu beekii jennee itti kenninaan achitti ta'e isiniifan bilbila jedhee bilbillee nuffinee dhiifne dhugaa walisoo maal barbaade misooma hojjanna nageenya buufna jenne walitti dhufna jenne godina keenya misoomsifna waan dandeenyuun hojjanna jenne humna oloo ta'e gaafii seera qabeessa mootummaa gaafanna jenne tokkummaadhaan nageenya keenya qabsoo siyaasaa bilchaataadhaan gaafii keenya gaafanna malee jeequmsi haafu jenne maal barbaade namichumti kana didu kaasinurra yoo dandeesse yoo didame immoo nuti silaa qeerroo walisootuu beeka nutis immoo hin kaafna yoo didame beekaa malee nuti hin kaafna ani galfadhe ammal masa kan bosona jiru gama lixa Oromiyaatiin hattootaa jedhan maali naamusa waboo obbo Lammaa fi Dooktara Abiyyiin beekanii haalaan ni beeku cimsanii dhugaa sababni isaas
yeroo nuti mooraa keessa jirru raayyaan ittisa biyyaa dubara gudeedaa ture. Waboon garuu bosona Oromiyaa fi Oromoo gidduu taa'ee naamusan agarsiisaa jiru. Haadholii dugdatti eelee baatanii deeman irraa yeroo inni fuudhee adeemu argaa guddanne nuti. Kanan been kanaatiif waboorraa dhufanii haa baratan. Qaamni mootummaa kamuu naamusa waboo haa fudhatu. Gaafa sana biyyi ijaaramtee biyyi tokko taate ni jiraatti. Dhimma Oromummaaf yoo ta'e obbo Baqqalaan arganiiru yeroo darbe gaafa bosona keessa nu bulchan gaafasis yoo ta'e immoo OPDOnis harka keessaa qaba akkasin as ceetaniin dhufne sin godhaniiru sinumaaniyyuu soba mititu dhugaadha. Nuti Oromoodha jennee maal amma yoomitti dhukkubsataa dhidhiibamaa jiraanna nutoo kan nuti gaafannu mirga abbaa biyyummaa hin dhuunfanna biyya keenyaadha kan nuti jechaa jiru biyya namaa keessa deemneen garmaamna jechaa jiru nuti garuu as biratti wanti beekamuu qabu inni achirra taa'u maa bulguun ta'in haqa hojjeta taanaan nuti dhimma sanaa dantaa sanaa hin qabnu. Waboon bosona jirus aangoodhaaf hin qabsoofne itoo aangoof qabsaa'eeti jaalmarroon sammuun ni baatu addunyaadhaaf kan inni madaalu kanaaf inni beeku cimseenii beeka. Sanaaf addunyaa bulchuu namoota danda'an namoota biyyittii kanaaf dagalee ta'uu danda'an danuutu bosona keessa jira aangoon barbaadan dheebuu aangoon qaban nutis isaanis namni tokkoyyuu namni dheebuu aangoo qabu hin jiru. Haqatu dabeeraa ammayyuu haqni hin jiru ammayyuu jijjiiramni jiru jijjiirama biyyoota kan biraarratti ta'aa jiru teessoo isaaniif jecha 90 mana namaatti deddeebi'aa jiru mana ormaa ganda ormaa keessa labaa jiru yoom dhufan. Maali Dr. Abiy 90 si'achi deemanii namoota adda addaa dubbisuun hin komii qabnu saban biraarra waan tokko Tigree haa ta'u Amaaraa ta'u Dabuubee haa ta'u nuti mirgi dhala namaa kabajamee walqixxummaadhaan walqixxaannee jiraannaa malee nama tokko Oromoo waan ta'eef soba dhugaa nuuf godhu yoom jenne nuti dhugaama keenya dhugaadha jedhanii jala sararanii haa dubbatan. Gaafa si mootummaa jechuun